Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Siraaj Badhaasoo Ooroo YouTube jalatti argamtan hundi keessanuu gaafiin qabaa. Gaafiin ani qabullee obbo Fonqolchoo fi obbo Dayyaas jarootan lamaan na fuulduratti agartan. Kanaaf gaafiin qopheesseera. Isaan keessaa kan mo'atte badhaasa addaa qaba. Kanaafuu gaafii kanarratti hirmaattanii akka mo'attan abdii guddaan qaba. Gaafiin isin gaafadhu gaafii tokko abbaa dura deebiseedha. Gaaficha deebicha argachuu danda'u jechuudha. Nama dursee deebise. Isiniif laakkaama gaafii kudhan isin gaafadhaa. Kudhanan keessaniyyuu namni dursa deebise mo'ataa ta'a jechuudha. Gara gaafii kootti ceera. Ani Oromoodhaaf qaaliidha kan jedhe obbo Fonqolchootu dura deebisee argateera. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Wallaahi ani Oromoodha. Oromoo jennee baane. Somaalee jennee hin gallu kan jedhe. Jaraana Waaqoo guutuu. Okay. Adam. Jaraana Waaqoo guutuu. Isin lachuu dhabdanii jirtanii deebiin Haaji Abdullaahii Ganamooti. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Yoomillee Itoophiyaa dura Oromummaa koon dursaa kan jedhe. Yoomillee Itoophiyaa dura Oromummaa koon dursaa kan jedhe jechaayyoo taati. Eenyu kana jaarsaa. Yalla sekendii 5 qabdan. Mararaa Guddinaa. Okay. Mararaa Guddinaa. Okay, isin lachuu hin arganne Jawaar Muhammad jechuudha. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Fincaa fi gibeen suma keessa jiru. Dukkana biyyarraa ifatti jijjiiruu kan jedhe eenyudha? Hacaaluu Hundeessaa argateera. Hamma ammaatti obbo Fonqolchoon 2 deebiseera. Obbo Dayyaas takka deebiseera. 2-1 wal dursaa jirtu jechuudha. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Gara feetan nu geessaa dubbiin garaa nuu baate garatti deebite jirti kan jedhe waan feetan nu godhuu ni dandeessu kan jedheen Haaji Adam Saaddoo argatee jira. 2 qixa ta'anii jechuudha. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Biyya diinagdee hin qabne lafee foon hin qabne. Biyya diinagdee hin qabne lafee foon hin qabne kan jedhe eenyudha jechaa yoo taate. Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad argatee jira. 3-2 wal dursaatiin jirtu. Obbo Fonqolchoon gaarii jira. Gaafii 3 deebisuun dursaa jira jechuudha. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Biyya koo falmee du'een Ilimuu Qilxuuf Taaddasaa Birruu ta'a. Hacaaluu Hundeessaa argateera. Hamma ammaatti 3 ta'aniiru. Obbo Fonqolchoo fi obbo Dayyaas gaafii ani gaafadhe keessa 3 deebisuun qixa deemuutti jiru. Jara kana keessaa ka abbaa mootolee hin beekne ka abbaa badhaasicha argatu namni 2 qixa badhaafamuu hin danda'u. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Waan bara hin beekne baree achi keenyaa kan jedhe eenyudha? Waan baraa hin beekna baree achi keenya. Jawaar Muhammad. No. Waaqoo guutuu. No. Baagirri Salphaadha. No. Isin lachuu dhabdanii jirtanii abbaa Jifaarii. Kan itti aanutti ce'a. Sunsumni jijjiiramus abdii ummataa gubbaa jiru abdiin ummata gubbaa jiru sanumaa kan jedhe eenyudha? Jawaar Muhammad. Isin lachuu hin arganne Haaji Adam Saaddooti. Kan itti aanutti ceena. Haga ammaa 3 deebisuudhaan wal qixa jirtu. Ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kooti kan jedhe. Okay, obbo Fonqolchootti dura deebisee 4-3 wal dursaa jirtu. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Hammamiyyuu turu harmii fi mootummaan kufuu hin ooluu kan jedhe Jawaar Muhammad argatee jira. 4-4 qixa ta'uudhaan wal dursaa jirtu obbo Fonqolchoo fi obbo Dayyaas. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Kan keessa beekuuf lolli tapha. Gaafii baay'ee salphoodha. Kan keessa beekuuf lolli tapha. Jawaar Muhammad. Okay, isin lachuu hin arganne Abishee Garbaati. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Keessa beekuuf. Okay, gara gaafii itti aanutti ce'a. Sabboonummaa Oromoo gaaza har'a qabsoo teenya itti Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad argatee jira. Osoo hin ta'in argatee 5-4 wal dursaa jirtu. Obbo Fonqolchoo fi obbo Dayyaas. Ofumaa dhamaatu malee ana rasaasni na hin danda'u jedhe. Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad okay. Ofumaa dhamaatu malee. Ofumaa dhamaatu malee ana rasaasni na hin danda'u jedhe. Eebbisaa Addunyaa. Okay, isin lachuun argannee deebiin agarii tulluuti. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Lubbuun gaafa dhalatti duute. Du'a sodaa haqarraa hin dabina. Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad.
Lama gitu. Okay, silachuun argannee deebiin Haaji Adam Saaddooti. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Wadalli harree hanga fedhe alaakuyyuu waraabessa haadha manaa isaarraa dhoowwuu hin danda'u jedhe. Wadalli harree haga fedhe alaakuyyuu waraabessa haadha manaa isaarraa dhoowwuu hin danda'u jedhe. Deebii. Lama gitu. Silachuu hin arganne. Okay. Obbo Dayyaas. Jangan apa? Okay, Obbo Dayyaas illee hin arganne. Deebiin Jawaar Muhammadii. Namni seenaa hin beekne bishaan gabatee irraa garatti jallata jedhe. Jangan satu. Okay, atoo? Okay, silachuu hin arganne. Deebiin eebbisa addunyaati. Gara gaafii itti aanutti jedha. Dhagaa diinni nutti darbate walitti qabnee OMN ittiin ijaarraa jedhe. Jawaar Muhammad argateera. Jaha shanii wal dursutti jirtu. Obbo Dayyaas gaafiin gaafadhe keessa jaha deebisuudhaan dursaa jira. Obbo Fonqolchoo immoo gaafii gaafadhe keessa 5 deebisuudhaan lammaffaa ta'uudhaan wal duraa duubaan jiru jechuudha. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Gabrummaa raduuti bilisummaadha. Gabrummaa raduuti bilisummaadha. Jawar Muhammad, okay? Gabrummaa raduuti bilisummaadha. No, waaqoo guutuu. Okay. Ilmu qulxuu argatee jira. Jaha qixa ta'uudhaan wal dursaa jirtu. Gammaatti qixa jirtu. Obbo Fonqolchoon gaafii jaha deebisuudhaan Obbo Dayyaas ammoo gaafii jaha gaafadhe deebisuudhaan qixa jiru jechuudha. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Duuti koo du'a gootaati. Dhiigni kiyya dhiiga bilaasha dhangala'ee miti. Dhiiga saba kiyya bilisoomsuuf dhangala'eedha jedhe. Ilmu qulxuu okay? Eebbisa addunyaa. Okay, silachuun argannee deebiin Maammoo Mazammir. Gamattaan ticaa ummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate immoo okay. Obbo Fonqolchoon argatee jira. Gaafii an gaafadhe keessaa 7 deebisuudhaan tokkoffaadhaan dursuutti jira. Gaafii 3tu isin hafe. Kudhan gaafa guute moo'ataan hin beekama jechuudha. Obbo Fonqolchoo 6 deebiseera. Obbo Dayyaas 7 deebiseera jechuudha. Gara itti aanutti jira. Qabsoon mana ofiitii eegalti jedhe. Jawaar Muhammad. Okay. Okay, silachuu hin arganne. Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Okay. Oromoof duulee Oromoof duuna. Okay. Jawaar Muhammad. Okay, argateera. 7 qixa saniitu jeneraal Waaqoo guutuuti jechuudha. Argatee jira. 7 qixa saniittanii lubbuu darbe malee dhugaaf seenaa hin darbu. Lubbuutu darba malee dhugaaf seenaan hin darbu jedhe. Okay. Nadhii gammada. Okay, silachuun arganne jeneraal Taaddasaa Birruuti. Gaafa itti aanutti ce'a. Okay, gara gaafii itti aanutti ce'a. Ummanni yoo waan nyaatu dhabe hoogganaa isaa nyaata. Jawaar Muhammad. Okay. No, Profeesar Mararaa Guddinnaati silachuun arganne. Profeesar Mararaa Guddinna. Okay, gara gaafii itti aanutti ce'a. Borseenaan Oromoo akka jijjiiramu beekaa. Gaaficha wayyaaneen warri Oromoo nyaachaa ture eessuma lixulaataa jedhe. Borseenaan Oromoo akka jijjiiramu beekaa. Gaaficha wayyaaneen warri Oromoo nyaate ture eessuma dhaqulaata kan jedhe. Okay, silachuun arganne jaagamaa badhaaniiti. Gara gaafii itti aanutti ce'a. Waaqaaf warri ardiinillee nama jabatti qarqaruu jedhe. Waaqaaf warri adiinillee nama jabaati qarqaaru kan jedhe. Okay? Okay, silachuun arganne Profeesar Mararaa Guddinnaati. Agammaa 7 qixa hin deemuuf jirtu jechuudha. Kana booda gaafii 3 sin gaafadha. 3tu sin hafe gaafii 3 kanneen deebisuu qabdu jechuudha. Okay. Gara gaafii itti aanutti jira. Okay. Miila koo saba koof. Saba koof. Miila koo saba koof. Okay, silachuun arganne gaafiin kaffaaluudha. Okay, gara itti aanutti. Gabrummaa mana du'aa. Gabrummaa manna du'a wayya. Kanaafan fincilee daggala galee kan jedheen.
Okay? Jiraan waa guutuu. Okay, sillachuun argannee laggasaa hojiiti. Okay, kattaan. Gantuu biyya ishee gattee baddu gaafa diinni fonqolu galtu hin gabbarruu kan jedhe eenyudha. Okay? Mahmud Amir. Waa. Hello guutuu. Waa oo guutuu. Okay, sillachuun argannee deebiin balaa zallaqaati. Gara itti ce'aa. Okay. Oromiyaa irratti yoomillee murteessaan uummata Oromoo Jawaar qofa. Mohammad. Okay? Okay, sillachuun argannee nadhii gammadaati. Kanaafuu sillachuu wal mo'ataan jirtan jechuudha. Gaafii hedduun isin gaafadhee amma ammaatti torba qixa deebisuudhaan qixa jirtu. Gaafii adda isin baastu. Gaafii adda isin baastu daqiiqaa tokko isin lachiifuu kenna. Daqiiqaa tokko. Daqiiqaa tokkoon isinii kenna. Daqiiqaa takka. Jalqaba obbo Fonqolchoof daqiiqaa takka qabda. Daqiiqaa takka keessatti mammaaksa Oromoo 10. Mammaaksa Oromoo. 10. Okay, daqiiqaa takka qabda. Akka ebalutti sirbaa morma sana jallis. Takka. Abbaan iyyuu malee ollaan namaan birmatu. Lama. Sangaa abbaan cabsee ormii jaballeessa. Sadii. Okay. Baddu malee saree jenni kan. Afur. Okay. Afurii. Waliin bullaaf saree utaaleen bulte. 5. Abbaan daadhii ilmi abbaan ajaa'u. 6 hin urgaa'u. Ini jauh. Okay. Sekondii 20 siap. Wait. Sekondii 10 siap. Kau. Sekondii 5 siap. Jaha Davis Tet. Oh. Okay, yeroon kee dhumatteetti. Gara gaafii obbo Fonqolchootti deebi'a. Obbo Fonqolchoo mammaaksota afaan Oromoo 10 daqiiqaa tokko keessatti. Akka biluu sirbaan morma na dabsa. Takka. Sangaa abbaa gaafa jaabsa ormii jaballeessa. 2. Baddu malee saree jenni kan. 3. Osoo beellu fuura waliin niyyata saree. 4. Afur. Wait. Nayaasi.